Furunya bagai bahasa musuh. Halkan bari naftu Gaafii wahiin qabayoonaaf deebistanii warri re'ee bituuf sangaa gurgurtanii yaa kaabinee godina aanaarra jirtanii aangoo mootummaa caalaa keessan guddistanii seera kabachiisuuf kan seera cabsitanii dharaaf cubbuu oomishaa ooltanii bultanii seerri namaa badu kan rabbiis dhiistanii aangoo harkaa qabdan zalaalamseetanii. Manguddoon kabaja ulfina namummaa yoo badii raawwate seeraan ilaalama malee akka saree maaliif ifatama seerri rabbiif namaa akkam dagatama sadarkuma kana babbanne yaajama. Akka harkaa waan qabdanii aangoo dachiif lafaa gochi keessan har'aa beekaa boruuf hafaa galaan hidhattanii kaa'aa jirtan lafa boruu isinumatti summii ta'a balfa. Namni namummaadhaan kabajamuun hafee erga abbaan humnaas bulchee garafee xiqqaa hanga guddaatti eenyu isin hafee kijibni geerarraan dirqiin nu gaarrafee. Waan tokko hubadhaa hangamuu dheeratu warri yaanni akka kaarotii hundeen gad guddatu humni jabaan lafarraa bokkisee booratu yeroof taatu malee darbuun waa hin haftu garuu guyyaa borii boolli qotaa jirtu si qofayyuu dhiisii fira keef hin haftu dhaabbadhu of laali halkan bariin.